Yesuusin qabadhee galandiidha mataa jawwicha galandiidha mataa jawwicha Yesuus kooti abbaan mo'ichaa Yesuusin qabadhee galandiidha mataa jawwicha galandiidha mataa jawwicha Yesuus kooti abbaan mo'ichaa Arfannaa haaraa keessa boobutee na faarfachiise. Isalan lama abjuusa qabna dhufa qorannaa adabbii guutuudhaan Waaqayyoon nan eeggadhe inni immoo gara kootti jedhee iyya koo anaaf hin dhaga'e. Ameen. Inni boolla uursaa bishaan sodaachisaa keessaa dhoqqee akka suphee nama qabatu keessaa harkisee na baase. Inni miilla koo dhagaan sochoon irraa anaaf hin dhaabachiise. Ejjennaa koo sanaaf hin jabeesse. Inni faarfannaa haaraanis isa jajadhu afaan koo keessa hin kaa'e. Baay'ee kana arganii isa hin sodaatu. Waaqayyummaa isaas hin amanatu jedhee hin kadhanna. Ati guddaadha. Araarri kee tolli kee guddaa waan ta'eef har'aan nu geesse. Galata sii qabna. Yeroo kana galata sii qabna. Wanni galata keenya mormunni hamaan diina keenya bakka jirutti nama haa ta'u. Iddoo jirutti nama haa ta'u. Jabina irree gooftaatiin humni diinaa rukutamu. Harki gooftichaa isin irratti hojii ajaa'iba qabu. Yeroo kana humna Waaqayyoon guutamaa ta'a dubbii Waaqayyoo dhagaa. Noraa. Dubbii isaa dhaga'uudhaaf baga nagaan dhuftan. Nama si bukkee jiruun Waaqayyo baga nagaan si fide ganama kana ittiin jedhiin. Waaqayyo baga nagaan si fide ganama kana. Itti dubbadhu Waaqayyo baga nagaan si fide ganama kana jedhiin. Waaqayyo baga nagaan si fide ganama kana. Nagaan hin caalaa nagaan siif haa ta'u nama si cina jiru qabi. Nagaan hin caalaa nagaan siif haa ta'u. Nagaan siif haa ta'u dabali. Dabalaa fi nagaan siif haa ta'u jedha. Nagaan isiniif haa ta'u. Kanan dubbadhu abdiin jiraachuu mata duree jedhuun dubbadha afurri Waaqayyo keessa koo kan kaa'e. Boqonnaa 40 lakkoofsa 1 amma lakkoofsa 2tti iddoo nama dubbise. Macaafa faarfannaa boqonnaa 40 lakkoofsa 1 maal jedha laata? Iddoon kun Daawit mootiidha. Nama Waaqayyo wajjin hojjetu nama Waaqayyooti. Waaqayyoon dhagaa Waaqayyo isa dhagaa wal dhagaa'anii Waaqayyo wajjin deemaa kan jiranidha. Daawitiin jalqaba gaafa dibe Waaqayyo ijoollee ishee keessaa nama akka garaa koo nama naaf dhaga'u nama akka garaa koo ijoollee ishee keessaa argadheera waan ta'eef dhaqiifi Daawitiin naa dibe nama tameet nama akka garaa koo jedheetti dubbata. Hojjaadhaan baay'ee gurguddaa baay'ee ciccimoo kan Daawitiin caalan hedduutu jira ture. Garuu Waaqayyo Daawitiin jaallatee Daawitiin fo'ate. Rakkinni Daawitiin mudachaa turan. Daawitiin rakkoo na mudatu iyyuu malee han tokko Daawitiin Waaqayyoon hin gaddisiifne. Abdiidhaan jiraachaa ture. Waaqayyo wajjin abdiidhaan jiraachuun bu'aa akkamii qaba waan jedhu walii wajjin ilaallaa. Waaqayyo wajjin dhaloonni jiraatan rakkachuu danda'u abdii qabaachuu qabu. Dhiphachuu dandeessa waamamtee lolamuu dandeessa waamamtee baasirratti ulfaachuu danda'a waamamtee waan jireenya kee galii qabu baay'achuu danda'a waamamtee lolamuu dandeessa haala addaa garaa jireenya kee dallaqamuu danda'a. Kana hundumaa keessatti abdii yoo qabaatte Waaqayyo abdii keessa. Namoonni wanta fedha isaanii abdatan wanta bara namoonni waan isaan jabaadhanii gara isaa
ammaa kan barri kun bara dhumaan የመጨረሻ ዘመን barri kun bara dhumaan yeroon kun yeroo dhumaan yeroo inni Waaqayyo Yesuus teessoo irraa firdii dhalootaaf kennuudhaaf dhufaa jiru kana amantoonni yookiin Pheenxee yookiin waldaan kiristiyaanaa kan isheen lallabdu abdii lallabdu. Inni abdiitti deemuutu irra jira. Dhaloonni kun baay'ee isaa abdii qabu. Hin jiraata malee baay'ee kana malee abdiin deddeebi'aan jiru. Haala baay'ee laalee addaa qilleensa laalee addaa hin yaaddamin Yesuus abdii kee. Alkool fuudhaa Yesuus abdii kooti jedha. Yesuus abdii kooti. Boolla uursaa bishaan sodaachisaa keessa Waaqayyo achi na baase achi dhufee na fuudhe. Ameen. Achi tuursayira waan uursee uursu malee abdii yoo qabaatte Yesuus jireenya, Yesuus karaadha, Yesuus dhugaadha. Iyyaa Yesuus jireenya jedhame. Yesuus jireenya. Dabala Yesuus karaadha jedha. Yesuus karaadha. Yesuus dhugaadha jedha. Yesuus dhugaadha. Dhaloota dhugaarraa kaatan turaafama malee dhaloonni dhugaa qabatanii deeman hin raafamani. Dhaloonni abdii qaban hin jannaqamani. Dhaloonni karaarra ba'anii karaarra galan beekan hin raafamani. Waa'ee mana keessaniif, waa'ee dhala keessaniif bo'aa deemtan Yesuus abdii keenya. Yesuus maal keenya jedha? Abdii keenya. Waan na turse tureera garuu abdii koo waan biraarra hin keenye. Sana hin qabne kana hin qabne isarra hin kaadne waan na turse sana inni immoo hin dhufe caalcheeriin irraa naan jedhe narraa qabu godheene. Har'a sagalee tokkoon sii qaba ganama kana. Karaa kan nafdan daandii kan nafdan haala raatanii teessanii bu'aa kan jirtan har'a isin irrattan dubbadha. Har'a isin irrattan raasha. Maqaa abbaa kalimaa kana fura qulqulluutiin karaan karaa Yesuus argameera. Yeroo ammaa kana yerootti qilleensi gamaas ka'ee gamanas ka'ee mucaan namaa kanatti deemuu dhabee gidduu dhaabachaa jiruun waan sitti gidduun dhaabatiin karaan argameera karaa Yesuus. Har'a sirrattan dubbadha. Daandii dhugaa kan ta'e, karaa dhugaa kan ta'e, gama sanas miti, gamanas miti, Yesuusin ayyaame jedhi. Maqaan keessan eenyu jedhama? Asxaayituu Tasammaa jedhama. Eessarraa dhuftan? Itti Waaqayyooti. Waaqayyo dhibee maalirraa isin fayyisee maalli gochuu barbaada? Laphee anarraa na dhawaata mana qorichaa dhannaa garaachaadhaan. Garaachaadhaan jedhanii marfee na waraananii qoricha naa laannaan qorichi sun bira qabu didee marfeen sun bira qabu didee ani qoricha sana abdatee addana dhufee kanarraa fayyina argadhee Gaafa lafa kana dhuftanii namni Waaqayyoo raajiin akkamitti isinii kadhatanii turanii? addanuma koo qabanii na Guyyaa gaafa isaan isinii kadhatanii kaastanii jireenyi keessa kun fayyaa. Isin fayyise Waaqoon akkamitti galateeffatu? Ammallee sabni kun galanni isaa kan Yesuusiif akka walitti isaa galateeffata. Eenyu jedhama? Walalii Bookaan jedhama. Eessarraa dhuftan? Asuma ganda duwwaabu. Waaqayyo maal isinii godhee maal gochuu barbaada? Ani waan Waaqayyoof dhugaa ba'uu kufeen cabee ture. Yeroon kufee cabe sanatti akkas gara tokkotti na deebisee danda'ee hojjechuu hin danda'u qabanii ol na baasu qabanii na ciibsu turanii isaan booddee dhidhiibduu natti fidanii na dhidhiibsisanii waan tokko na dhiisu didee na waraana na nyaata na dhiisuu hin danda'u asitti ragaa bu'e waan ta'eef kanaa booddee sanbata ganamaa obboloonni koo qabanii lafa kanatti na fidanii achi qixa sanan ta'a raajiin faan lallabuu utuu lallabanii lallabatu buranii raawwataniitu isheen sun maal taatee jedhan obbolaa koo gaafannaan kuftee cabdee jedhan achi as natti fidaa gaafa isaan jedhan danda'een deemuu qabanii keessatti gar tokkoon na fidanii iddoo kanatti na baasanii. Waa ta'u si qabu maal fa'aa ta'uu hin danda'u ol ka'uu hin danda'u ol hin ka'u kottu asilaan tokko ija kokkee tokko lam sadi tokko lam sadi tokko lam sadi ol
Gaafa kana abbicha akkasumallee qayyadii diriiruu hin danda'u. Kana seessanii gaafa isaan rukutan waraansi cina keessaa xoobelee bu'ee harki koo hin dhaggeettiin qabamu kun akkasuma hidhinaa dhibiidha. Akka jechuu hin danda'u. Galata fidaa Yesuusidhaan. Tole, harki kee kun cabee ture. Cabee ture. Garuu gaafa sii kadhatame kaasee harki cabee kun sii fayyeera. Naa fayyeera Waaqayyo na galatu. Utuu asiin dhufiin fuuldura mana yaalamaa sii jedhee ture. Mana yaalaa nani dhidhiibduu natti fidan hin cabee bu'e waan ta'eef dhidhiibduu natti fidan. Dhidhiibduu hin dandeenye. Hin dandeenye hin cabee lafee wal jala darbee jette. Guyyaa gaafa sii kadhatame kaaftee harki kee kun fayyaadha. Diriiree Waaqayyo na galatu. Waan gochuu hin dandeenye gochuu hin dandeesse. Isa kana sii godhee gooftaa kee akkamitti galateeffata? Fayyinni kee barabaraan itti haguutuu dhaqe. Waan keessan eenyu jedhama? Dabalaa guutaa. Eessarraa dhuftan? As ganda duwwaa. Waaqayyo maal isinii godhee maal gochuu barbaadu? Waaqayyo bareedinaaf godhee guyyaa gaafa daangaa 15 nama fayyaa mana ka'ee gabaan naqee gabaa dhaqee gabaatti qabamee jedhee naannoo isaatti godhe gootee jiraatee malatti galee yeroo galuu laphee isaa waliin dhaadaa na qufaa isaa asirmaan keessaa waliin na guuraa na balaqqamsiisaa jalqabee sana lafaan buleen beekuun sombata akkaan kan narra bulee sombata guddaa lafa barii inni guyyee isaan beeku ciisaa ture. Dafina godhata ture dafina guyyaa addana dhufee kadhannaa mana kadhannaa roodaan godhaa ifaan argannee tikiisan jedhee gaafa sana bulannos gaafa sana jalqilaa sammootuun na dhiibee sammuu keessa buufana keessa na ciniinaa mataa keessa gadi na waraanaa asii ol morma na keessa olitti na taqaalee itti sammuu koo olitti harkisee mataa dheeraa ammas gaafa sanatti manteen naqameen bulee ammas gaafa facaasaa bira na dhufee yeroo darbuu lafti xinnoo guyyeedhaa raajii faasitti argee yeroo dhufee olitu ammaa fi kadhannaa raawwanne irraa boorkootti malee jireenya harka isaa innatti bu'anii obbisaan wallee beeknan galu. Gaafa caasaa sana jalqilaa du'as hin taane fayyas hin taane akka kanatti uwwee mana keessa yaadee buluu mana jaashannaa dira kan yeroo manaa gahu Waaqayyo yeroos ta'e ifaisuuf ta'e dandeessaa gara tokkotti dandeessi jedhe nan bu'e ibsaa birrii mana jalbaa deebi'uu waliin iyya gaafa durii qacinaa jedhee nan bu'e Waaqayyo na kadhadhee jeeti kan narraa qabdee milikkita na argisiifte an fuula keessa saba fuula keessa dhaabbatee dhugaasii baay'ee daqiiqaa mata gosa liminaa kennan jedhee oomaanni kanaan canna qamaa bulee lafti naa barii hundi dhufee roobitti baree lafa baree gaafa na taa'u mataa qorraa keessa taa'u nama dhagaa baatee ta'u fakkaata fuula galataa asii gadina waraanaa karooti na takaalee itti sammuu koolitti iddoo boodee nan fayyadaman addaan baatee na kadhatanii jalqabee kan lafaan buleen beekuun sombata akkaan kan narra bulee sombata guddaa lafa barii inni guyyee isaan beeku ciisaa ture. Itti na kadhatanii booddee sammuu kana rukutanii afuufanii kadhatanii inni sira kana irra dhagaa dhaabatu iddoo inni kenna. Kanaan nan galee dhagaan argadhee seetii bataa bulee galee gurra kootii nan cobsee itti booddee dhukkuba kana ofirraa dhabee sammuu maratummaatti yemmuu itti sammuu warqisee nan maraatee manni hojii keenya gata sammuu hojii yoo gadee Waaqayyooti nan boo'ee waaqota fayyisee fuula isaa dhaabbatee dhugaadhaan fayyee kadhata. Ammallee galanni isaa fayyasuusi galata fidaa Yesuusidha. Guyyaa gaafa dhuftanii kadhattanii kaastanii dhibee keessa kadhatti fayyitanii. Fuula waaqoo fuula isaa basaasuu na dhaabee nan deebi'ee nan maraatummaa ta'e kenname jedhamanii fayyee nama ta'ee keessa kootii yaadne. Yeroo waaqoo na fayyisa fuula isaa fayyuu irra dhaabee. Isa kana hundumaa isinirraa eegee Yesuusin akkamitti galateeffatu? Fayyina keessanitti ofirruu keessan eenyu jedhama? Irraan jedhama. Eessarraa dhuftan? Waldaba gadi duwwaa. Waaqayyo maal isinii godhe lafa kanarratti maal dubbachuu barbaadu? Waaqayyo gochaa baay'inaa godhee gochaa isaa qaqqaansitu. Maal na dhukkubee dhukkubsadhee dhukkubi koo akka cunqursaarraatii mana yaalaa dooktarii dhaqee jennaan raajii ka'ee dhukkuba kootee raajii ka'ee dhukkuba kee ilaalan isheenini dhibba namaaf jaarama kaffalee raajii ka'ee yeroo raajii ka'u qoricha gaditti ibsattee kennanii dhibba isaa kaffalee fudhadhe isheeni naan galee yommuu galuu biddeena nyaadhuutii
yoo biddeenyaatti malee akka tafaa qullaa qixxeessanii yoo biddeenyaatti babal'atanii geessu garaa koo keessan ta'u asii ol labaa. Walitti lafa dhibee kootiin gahu inni biddeen sun asii ol labaa. Garatti ciisuu qabu. Yeroo ciisu na quuqa. Yeroo ta'u na bokoka. Afaaniin jaba. Na rakkadhee garatti deemuu wallaalee harkarraa raajii bira dhufee naa kadhatani. Yeroo naa kadhatanitti yommuu inni naa kadhatu laphee holqanii naa kadhatutti akkasii bira diilallaa asii galmii lafatti gara deemu. Inna sila manni koo daqiiqaa 20 caalaan deemu sa'aatii tokko deemee dhufu. Amma gabdeemee battalii maqaan sababuu cinaacha koolaa boobee harkaan isaan gargaara fi lafa bariisise. Galanni isaa kan Yesuusiif lammallee galateeffataa fi Yesuusidha. Gaafa lafa kana dhuftanii kaastanii fayyaatti geeddaramtanii. Fayyaa koo ta'ee yookiin biddeenas maatii kootiin maatiitti dhiyaatanii nyaatee galanni gooftaa ta'u maatiin kun asii callaqamee maatii kootiin jiraadhee ijoollee kootiin fayyaa koo ta'ee. Harka walitti buusaa fi galata fidaa Yesuusidha. Fayyinni keessanitti hafuufuu dhaba. Maqaa keessan eenyu jedhama? Maqaan koo Shukkaaree Tafsaayeen jedhama. Eessarraa dhuftan? Waldaa Bari'oo Baddeessoo. Waaqayyoo maal isinii godhee dhibee waan irraa fayyitan maal dubbachuu barbaada? Mucaa koo kana jalaa dhukkubee mucaan koo kun ji'a 2 guutummaa halkaniif guyyaa umayyaa mana yaalaatti zeroon geessu mucaan kee fayyaadhaaf fudhuu galinaan jedhu waan hin godhus wallaalee waan jedhus dhabee 10 fanarraa gaafa addana fidu gaafa raajiin fanaa kadhatan irraa kaasee mucaan koos naa fayyee. Galata fidaa Yesuusidha. Tolee utuu lafa kana hin fidin fuuldura manni yaalaa maal siin jedhee ture? Mucaan kee fayyaadhaaf fudhuu galinaan jedhu. Mana yaalaa akkasiin jedhe. Gaafa lafa kana fiddee akkamitti kadhataniif namni Waaqayyoo? Inni yaayyuu fideennaan kadhataniif innaan. Heddii gaafa sanaati mucaan koos naa rafee iyyuu isaas hin dhiise ergasii Waaqayyoo na galata mucaan koo naa fayyee. Gooftaa mucaa kee fayyisee akkamitti galateeffatte? Fayyinni kee itti fufuu nagaa Waaqayyo. Maqaan keessan eenyu jedhama? Maqaan koo Waaqayyoon jedhama. Eessarraa dhuftan? Asuma ganda duwwaa sadii. Waaqayyo maal isinii godhee maal dubbachuu barbaadu? Waaqayyo waan baay'ee naa godhee yeroo ulfa mucaa kanaa ture. Baay'ee lola gurguddaatu narra ture. Halkan ciisuu danda'u guyyaa isin deemu garaan koos gara tokkotti guddateetu jira. Namni hundiyyuu gaafa na ilaalu baay'ee na yaaddaa. Isa booddee gaafa dookterii bukkee deemu dookteriin ultrasaawundii na ilaalanii mucaan kee fuggisoo taatee jirti. Opereeshinii malee deemuu hin dandeessu. Kanaafiyyuu gaafa miixuun ishee jalqabu deefiitiin mana yaalaatti geessi. Kanarraa hafee mucaan rakkachuu danda'a yookaan isheetu miidhamaadha. Achi booddee nan galee baqa umurii kanatti miidhamu godha jedhee nan bo'aan ture. Achi gara mana kadhannaa kana gaafa dhufu raajinnaa kadhatanii opereeshinii nuti wanta tokko iyyuu hin jiru naan jedhan. Achi booddee gaafa guyyaan da'umsa ga'u hospitaala deemee ciniinsuun narra ture yeroo muraasa gidduutti hin dee'ee baqa Waaqayyo akkasittiin na gargaara. Galata fidaa Yesuusidha. Manni yaalaa opereeshinii daandeessaa isiniin jedhee ture. Mucaan keessan kun immoo sirrii miti fuggisoodha jedhan. Akkasaan jiran. Garuu gaafa dhuftanii namni Waaqayyoo raajiin gaafa isinii kadhatanii maal jedhanii isinii kadhatan? Wanti tokko iyyuu sirraan ga'u opereeshinii taatu nagaadhumaan deessaa naan jedhan. Sagalee magaalaa fudhatanii baatan. Kanaaf opereeshinii malee mucaa keessan nagaatti deessan. Waaqayyoo isa gidduu galee kana godhu filaaf galata Yesuusidha. Gooftaa kana sii godhee akkamitti galateeffata? Dhiigatu si qaba. Karaa fincaanii si kennaba. Yoomi baaseeti. Ummatu gara gara waggaa 11 nama fattureera. Ndaarotiin kun nyaabanii ta'u akka karaa fincaanii gootu mootiin gootu ni baatu. Akka golden goat taatu si waan kotaas.
Inamanku. Radio. Karena sedang masas. Para-para bisa diterima, tapi ada apa? Silakan siapa setigora, siapa setigora, siapa setigora, siapa setigora, si mereka siapa godera, mereka siapa godera. Abraham Muhammad, bicara normal. Anche questa non fura tutti affetti Avrà Buddha Satanai incaranam Satanai kota siya askot mukat timbusin dapat timbusin jangan askot jangan aspai boleh dapat gadis Olfura kagesan ila charasis wala jibisisa la furu kuni chararam agage olfura hincarana liya Boy! Silakan apa tu bufan? Boy! Nama jiwa kaya seteraka. Boy! Kulkumeto kaya bercerai kau lukas tu. La wala wajib bisisa afurukun. Afurukun wala wajib bisisa. Afurukun isa fura putat. Lukeza matashi ati punya jerala. Hincara nama afurukun aku mau kabasi. Boy gitu. Boy kulkumeto kaya gitu dah. Sagale laduti. Boy asiruna. Boy afi. Daf. Yoro kene fitin. Daf sit taru kana daf. Daf aja ke sana fura. Daf. Wala besar na daf. Daf wala besar. Nega so wala besar. Chaja daf. Daf. Asilan, arkas kamu betul. Asilan Ali, atau kurang Ali? Udah. Dia tadi cara ni lah pandai. Baik kesa segala macam cara ni. Cara ni baik kesa. Pokok. Nama. Sama. Harga dia kena episera menjadi kau. Sampai episera menjadi kau tu. Itu kadang rakai jaji, laki-laki ketika ini baju jarum, aku makin beradar baju kai jaji, ibu makin beradar ketika ini baju digoncang, kai ini baju sabanana, pal-pal apa ini apa ni ragal-galakana, pal-pal apa ni ragal-galakana. Yung majarala kade si malakib dalakib rambisera. Ano tayo ito at agarajiran ni John na yung ministrijiran ni Juwa kayo kailanwa jejera. Magalaga na hurwa kayo katukotatarwa jejera. Tache todo mo kumapiya ka na kailanwa jejera. Tache piya ka na natinagana katawa jejera.
ኢየሱስ ወለገደ ምልካይ ወበረተ ምልካይ ወበረተ ምልካይ አሜንቶኒ ወለገደ ምልካይ ለከምልካው ወኳነ ጀራያቲ በእኛ ከኖዳ መቃኒ ኢየሱስ መቃይዳ ይኩዳ መቃሳ መቃሰ ወንድማደንደው ኢየሱስ ይባከ ሰነፍራ ደባባ በልበለኬ ጩበሜ ባኔራ ካንሲኔ ስራ ይኬራ ዋንሲ ቱልፋቴ ገቲቲ ኬራ ዳኤራ ወመታኬ ቱልፋቴ መታኬ ራ ዳኤራ ወሚለኬ ቱልፋቴ ሚለኬ ራ ይኬራ መቃ ኢየሱስ ይጀርጉ ደብደ አካጊቱ ሚንዲ ደምሰ ደብደ አካደምቱ አርኪሶቹ ደብደ አካሶቹቱ ganamituun ganama keeti yeroon kun yeroo keeti obboleettiin obboleessanana yeroon kun yeroo keeti maqaa Yesuusin isinaniika 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 waanjoo dhukkubaa jalaan isin baasa waanjoo eenyummaa jalaan isin funaana waan gatiittii keessa yaabeen isinirraa darbadha iyyummaa bara lakkoomsise iyyummaa guyyaa fite iyyummaa bara fite dhukkuba bara sirratti lakkaawwate dhukkuba guyyaa sirratti lakkaawwate maqaa Yesuusin ganama kana ofirraa haxaa'i nama kanatti gadi ba'i gaara kana gubbaatti dhaloonni dhibee isaanii baay'ee fannisaniiru kaani asmii kaani HIV kaan qinxaaloti kaan daambisaati shaba adda addaatti nama kanatti ofirraa fannisanii ba'aniiru gaari kun gaara dhaloonni itti hiikamaniidha gaara dhaloonni itti hiikamaa jiran kana irratti maqaa Yesuusin ofirraa dhabaa ba'aa ganama kana kanamante ofirraa dhabii ba'i kanamante ofirraa dhabii ba'i sa'aatii kana amma sa'aatii kana lama sagaleen kun itti dhaga'amaa jiru waanjoo jalaa kaadhaa badda waan isin rakkisu ofirraa gataa kaadhaa badda kan namoota rakkiserraa ofirraa gataa kaadhaa badda maqaan Yesuus maqaa jireenya kennuudha maqaan Yesuus maqaa hiikamsaati ina sirrattan dubbadha ganama kana dhukkuba asmii sirrattan dubbadha dhukkuba kaanserii sirrattan dubbadha dhukkuba kintaaroti sirrattan dubbadha dhukkuba saba kana rakkisaa jirtu sirrattan dubbadha amma wanta dhaloota kana irratti ulfaate irratti maqaa Yesuusin nan dubbadha ganama kana maqasii Waaqayyoo sirraa tak tak takkee jedhe haa jechisitu ganama kana ilmi Waaqayyoo Yesuus opereeshinii si haa godhu fayyu abduu Waaqayyoo dhukkuba keessi kee haa buqqisa kootu ameen jedhiitu haleluuyaa gadameessa cufame nan bana dhukkuba mataa cabsaasi kee haan fuudha dhiigi kee dhangala'aa kan jiru bakka jirutti akka dhaabbatu nan ajaja horaa lafaataa namaasya Yesuus furmaata kooti jedha iyyaate haadha keerra abbaa keerra eessuma keerra durbii keetti Yesuus furmaata keeti isaaniif argine isaanis darbine isaan lafa jenne isaan jecha jenne